qabsoorra irra dhiiroo namni qabsoorra jiru duu danda'a hidhamuu danda'a namni waraana hidhatee bahu qawwee isaa fudhatee rasaasa isaa hidhatee gaafa bahu nan ajjeesa duwwaa jedheen bahu akka du'uun beekamoo hin beeku du'uus hin danda'a ajjeesee nagaan galuu danda'a yookaan immoo du'uu danda'a akka du'uu danda'a utuma beekutu qabsootti seena nuyi yoo waraana qawwee baanne yoo loluudha yoo baanne yoo waraana keessa irra lola dippiloomaasii keessa irra lola siyaasaa keessa irra mootummaan kana addunyaa irratti dhiibbaan akka irra ga'u qoqqobbiin akka irra ga'u karaa dippiloomaasii dhiibbaan akka irra ga'u akka harka kennatu waan hundumaatiin irratti qabsaa jira kanaaf nuun hilu nuun niisu nu hiruu danda'a yeroo meeqa hidhamneerra yeroo meeqa waan meeqa nurra ga'eera garuu aneegan baqadhe eewu dhaqee hidhamu eewu dhaqee aduu ilma eewuun kennaan akka hoogganaa tokkotti akka nama saba kana dursuu tokkotti wajjiniin dhaqee waan sabi koo ta'e ta'uun dirqama kooti maal jechuudha Jawaar akkamittiin asitti tafuu danda'a ilma eenyu dhaqee du'aaf eenyu dhaqee qabsaa'aaf eenyu guddisa baasa nama hundumtuu akkuma Jawaar isin mararu dhallisaa hin marara hin jaallata akkamittiin eenyu dhaqee gatii kana haa kaffalu yoo tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan dhufuu hin danda'u freedom doesn't come free hin dhufu tola hin dhufu gatii itti kaffaluu qabna baasuu qabna ani kaffaluu hin qaba qooda koo isin immoo as teessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu hundumtuu karaa isaa qabsaa inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti bilisummaan kan argamu malee akkumatti teenyee isa barbaannu isa jaallannuun as taa'e isa kaaniin immoo deemi ani immoo dhaqeen du'aa Jawaar hin deema hin ta'u Jawaar inni akkasii hin ta'u hin ta'u inni akkasii hin ta'u walumaan deemna kanaaf waa'ee nageenya keenya nuyi kutannee itti deemaa jirra waan ta'eef waan tokko yaadda'ina ani immoo akka nama amanu tokkotti maala nama na beektamu rifeensi mataa kootii tokkittiin gaafa rabbi jedhe malee hin buqqaatu jedhee yaadana alhamdulillah kanaaf waa tokko nuuf yaadda'ina abbaan du'e kimbila jedhu adeemu qabsoon itti fufte adda bilisummaa Oromoo wajjiniinsa ta'e waraana bilisummaa Oromoo wajjiniini nuti akka namni ittiin nu laalaa jiru kana miti warra wajjiniin hidhamnes beekna guyyaa 40 akkamittiin soomuu jalqabne beektu gaafa jalqabaa quba qabdu miti koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka hattooti jiran bakka namoonni itti nama ajjeesan hidhaman lafa jalatti gaafa isaan fidanii hidhanii namicha kana doosaatti deebisa namicha kana iddoo sana baasa yoo kana ta'uu baate nus hin nyaannu jennee jalqabne sanumaan dubbii dhalee wanti tokko itti deemee itti dabalamee nus xiqqii keessa seenne waan uummata keenya barsiisuu barbaannus wanti tokko waan keessa tureef achumaan hin nyaannu jennee haga lubbuu keenya wareegnutti geenye innis waliin anis jannata akkumatti ilaallee deebine kanaaf hariiroon keenya hamma kanadha mana hidhaa keessatti akkamittiin akka wal gaafachaa turre nutu beeka risoorsii namni nuu kennu akkamitti walii qoodaa akka turre nu miti isaan dhugaa ba'uu danda'a gaaf tokko nuyi osoo nyaannu isaan agabuun bulanne nuyi osoo uffata kafana otoo qabnu osoo uffataa jirru isaan immoo isaan agabuu isaanii hin bulanne namoonni baay'een yeroo sana turan keessaati kun reeduwaan faas jiru bakka kana jiru akkam akka ture jechuudha akkamittiin wal ilaalaa walis gargaaraa walis hubataa akka turre nutu beeka ammamiin akkamitti akka walii qabsaawaa akkas geenyes beenna hakiimota keenyas haa ta'u ogeeyyii seeraa akkamitti walii qoodaa akkamitti wal hubataa akka turre hunduma beenna mala qabsoo keenyaatu adda adda malee kaayyoon keenya tokkodha saba nuyi bilisoomsuuf deemnu saba tokkodha kanaatiif abbaan milkaa'e haa milkaa'u abbaan deeme haa deemu gufuu walitti hin taanu wal duran dhaabbannu booddeetti waliin harkifnu jennee akka kanatti deemaa jirrannu malee callisneetuma akka namni ilaalu kanatti miti hariiroon jiru jechuudha karaa biraa yoo fudhanne daasporaadhaa fi waamicha maalii gootaa maal gootuu warri biyya keessa
warri diasporaa kottaa dhaqaatii dhukaasaa isinii hin jennu nuyi yookaan immoo kottaa dhaqaatii hidhamaa hin jennu waa'ee hidhamuu nuyi jirra waa'ee du'u ijoollee hin jiru isin immoo waan qabdan waan dadhabdanii hojjettan irraati akkuma amma gootan kana waan ittiin oollee bullu waan ittiin qabsoo xinnoo ishee gara fuulduraatti tarkaanfachiifnu gaafa 10 argattanii yookaan 20 argattanii tokkorraa nuu qoodaa kanuma keessan qoodi keessan karaa biraa dippiloomaasii irratti hojjedhaa faranjii wajjin ooltanii wajjiniin haasaa ilaa biyyi koo biyya akkasiitiin dhufe maaliifan biyyaa ba'ee biyya suni nagaa dhabe mootummaan nagaa nu dhoowwe biyya keenya keessatti bilisummaa nu dhoowwate garbummaan nutti hammaate kanaaf isinitti baqannee jedhaati quba qabaachisaa ittima lafa buna dhuddanitti lafa ooltanitti lafa hojjettanitti hojii dippiloomaasii hojjedhaa akka warri kaan hojjetanitti hojjedhaa biiroo keessa hojjettu ta'e itti himaa nama tokko amansiisaa gaafa hiriira waamamtan hiriira baa gaafa akkas godhaa isiniin gaafa jedhamtan sana amanaati hooggantoota keessan amanaati baa hoogganaan keessan korraabtisa ta'u maalisa ta'u amanaa saba biraarraas baradhaa muuxannoo horachaa deemaa waan hojjettanitti immoo booddeetti deebi'aati ilaalaati reflekti gochaa deemaa kanuma isiniitiif dhaamuu barbaanna diasporaan hojiinsa akkanuma